Hashama arkafuni kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa odeeffannoolee guyyaa har'aa eegalee jirra. Warroonni chaanaala keenyaa faarii taatan chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib godhaa jecha. Odeeffannoo guyyaa har'aa eegalee jirra. Guyyaa har'aan tana Itoophiyaan waraana baay'ee leenjifachuun isii dhagahameera. Waraana baay'ee leenjifatte kana keessatti Abiyyi Ahmad ofitti amanamummaa dhabuudhaan yeroo dirree waraana leenjii hursoo dhaqu uffata sibiilaa uffatee uffata jalatti jechuudha. Uffata jalatti sibiila uffatee achi dhaquunsaa beekamee jira. Kun akkuma suuraa isaa irraa hubachuun danda'amutti maaliif ilmi namaa hanga takka furdaa miti inni sangana takka qaamaan qabu waan ta'eef suuraan isaa tulikitti ibsa. Ijoollee kana duraan dirqamaan guure waan ta'eef dirqamaan guure gara mooraa leenjii geesse waan ta'eef amanamummaa hangas mara irraa dhabuu isaatiif akka sibiila uffatee jitti argamee odeeffannoolee inni argamanii mirkaneessu jechuudha. Kana jecha uummanni keenya waraanni leenji'aa jiru kunis hangas mara konfidensiin qabu ofitti amanamummaan qaba. Maaliif ijoolleen baatii takka qofa leenjite namni baatii takka leenji'ee hangas mara muuxannoos duraanis hin qaba waan ta'eef nama akkanuma ganda keessaa walitti qabanii guuranii geessa waan ta'eef waan hangas mara bahii nama yaachisaatii miti jechuudha. Waraanni kun iddoo sila lolaaf deemanitti ammas akka booji'amu ta'anii odeeffannoo kanarraa argachuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif namni baatii takka qofaa leenji'ee hangas mara waan bu'aa inni buusu hangas mara hin jiru kan abdatuutu gowwaadha jechuudha malee akkas mara waan bu'aa buusaati miti. Odeeffannoon itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Gujii Boorana keessatti lola gaggeessaa akka jiru odeeffannoolee achirraan argamaa jiranii mirkaneessu. Tarkaanfii babbareedaa akka fudhachaa jiru odeeffannoolee achirraa ba'aa jiranii mirkaneessu. Wallagga keessatti magaalonni baay'een waraana bilisummaa Oromoo jala akka seenaa jiran odeeffannoolee achirraa ba'aa jiranii mirkaneessu. Beekis dabalatee magaalota baay'eedha waraana bilisummaa Oromoo jala seenaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo magaalatti to'atee caasaa isaa diriirsee bulchiinsa isaa gadhaabee akka bira dabraa jiran odeeffannoolee achirraa ba'aa jiranii mirkaneessu jechuudha. Guyyaa muraasa keessatti magaalaa gudditti lixa Oromiyaadhaan naqamtee to'achuudhaaf akka socho'aa jiran odeeffannoolee achirraa ba'aa jiranii mirkaneessu. Hungaa maal namatti horaa abdii namatti horaa waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee bifa kanaan itti fufuunsaa abdii baay'ee namatti horaa. Uummanni Oromootis akka waraana kanarratti abdii horatee waraana kana jajjabeessuu godha jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo cinaa uummanni keenya dhaabbatee bilisummaa isaa akka mirkaneeffatu dhaamsa uummataaf geenya. Odeeffannoo itti aanu waraanni Tigraay guyyaa har'aan tanaattis lola guddaa akka naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jiru odeeffannooleen achirraa ba'aa jiranii mirkaneessu. Waraanni Tigraay guyyaa har'aan tanaattis gurguddaa akka gaggeessaa jiru odeeffannooleen achirraan argamaa jiranii mirkaneessu. Waraanni Tigraay jabaateetuma irraas injifannoolee galmeessaa jira. Lolli kaabaa lola guddaadhaan deemaa jira. Misaa'ilaa dhokaa jira. Kana jecha juntaan hanga ammaatti magaalota gallakkisee bees hin dhageenye Tigraay Difeensi Foorsiin jechuudha. Maaliif biltiqinnaan kijibumaa afarsaa jirti. Kijibnis gaammaas beekamaadha. Maaliif juntaa duraanuu dhabamsiinee barbadaa'ee jira. Guyyaa 15 keessa balleessine osoo isaan jaaniiti deebi'ee maqalee to'atee naannoo Amaaraatu harkaa baafachaa jira waan ta'eef kijibni biltiqinnaa beekama jechuudha. Waraanni Tigraay guyyaa har'aan tanaattis lola itti fufaa jiraachuun kuni maaliif beekamaadha. Odeeffannooleen achirraa argachaa jiru akka addeessutti waraanni kuni jabaateetuma gara fuulduraa deemaa akka jiru odeeffannoolee achirraa ba'aa jiranii mul'isu jechuudha. Biltiqinnaan meeshuma waraanaasii gara Finfinneerraa deemteeni juntaarraa boojjine jettee suuraa haasaa akka jirtu odeeffannoolee achirraa ba'aa jiranii mirkaneessu jechuudha. Lola kaabaa irratti odeeffannoon akkuma nu dhaqqaban isin hin qonna. Odeeffannoon itti aanu odeeffannoo keessoo biltiqinnaarraa nu dhaqqabee qabna. Odeeffannoon kun maali? Biltiqinnaan naannoleetii fi biltiqinnaan federaalaa gubbaa jirtu federaalaa jirtu akka wal dhageettii fi tokkummaadhaan waliin deemuun akka hin jirre odeeffannoolee achirraa nu ergamanii mirkaneessu jechuudha. Waliigalteen akka hin jirre jechuudha. Isaan lamaan jidduutti waliigaltee warra naannoo jiruu fi warra federaalaa jiru irratti waliigalteen akka duraanii sanii qindoominaan deemuun akka hin jirre namoonni baay'een akka mootummaan jigaa jira jedhanii dhimma dhuunfaa isaaniitiif haala mijjeeffachaa jiran odeeffannooleen achirraa nu ergamaa jiranii mirkaneessu. Kun maali egaa sirrii tokko yeroo kufuu deemu amaloota kanaatu mul'ata keessatti. Kana jecha uummanni keenya sirna jigaa deemaa jiru kana tokkummaadhaan qabsoo isaa itti fufuudhaan bilisummaa barbaadu sana akka mirkaneeffatu uummata keenyaan keenya biltiqinnaan hangas maraa hanga duraanii sanii miti. Maaliif miidiyaadhaan kijibaa fi kan hunda uummatatti afuufaa jirti malee kufaatiin isii waan dirree ba'ee jechuudha. Dippiloomaasiidhaan guutuu kufanii jiranii biyya keessaa uummanni hangas maran deeggaruu waraanni baay'een konfidensiin qabu namoota ji'aata akka bichaa leenjisaniiti gara dirree waraanaa oofaa jiran malee namoonni qindoominaan akkasii fedhiidhaan deemanii loluudhaaf deeman hin jiru waan ta'eef mootummaan kufaatiin isaa beekamaadha. Garuu namni aangoo dhuunfaa isaatiif bolola qabu kufaatii isaa tana hanga silaa ijibbaata dhumaatti inuma mormata malee hangas mara mo'amoo jedhee fi harkaan kan waan ta'eef uummanni keenya qabsoo isaa jabeessee harma duraanii saniin akka itti fufu wanti jiidee jirti. Hangas mara guyyaa muraasa booda malee kufaatii isii tana namni hundi ni arguta. Kanaaf odeeffannooleen guyyaa irraa qindeeffanne kan hanga ammaa dhageessan kana warroonni nu hordofaa jirtan galatoomaa jecha odeeffannoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nu tura.